university wala garra ebbifame wallahi hojii dhaba jedheen jecha hedduu dhibbadhee ture ebbifame be'een hojii dhaba kana beektu miti inni garuu badii hin taane narratti raawwate waan hin taane narratti hojjete wanni gabaree moo faana jira maal sin dibe faana jira kun nama faana jira raa ta'a bakka hin beeku giyoon isaa wanta sinagaa wattu iddoo kam durba duudaa jechuun maal jechuudha? Durba duudaa jechuun kan hin nageenyedha. Meebar warri boqqolloo yaaddan an deliverii isiniin godha. Eessattiyyuu Ameerikaattis yoo jiraattan boqqolloo warri yaaddan qofti deliverii isin godha immoo warri barbaadan jechaadha. Bakka jirtan deliverii guyyaa tokkotti isin qaqqabaachaa. Baay'ee boqqolloo baay'een jaalladha. Anaasa aaru mucaan tokko boqqolloo nyaadhu jedhee naaf fide. Galatoome gurbaa. Ashuma kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Ohoroo Show boqqolloo nyaanni quufne ragaa. Arras viidiyoo kabiraati walitti deebinee jirra. Dhiifama naa godha ammoo nyaanna isin hin jenne natti danattani isin eegalee natti danattani. Tu nama lama sadi ta'e nan kennaaf. Amma kana hariidhaa kennee hin danda'an. Maaliif gaarras viidiyoo babbareedaa bobbaarsoo baay'ee qabadhee isinii dhufeetan jira. Warreen immoo gara chaanala kanatti haarawaa dhuftan dafan subscribe godhaati maatii subscribe nan kadhachiisine ammasiin. Maaliifuu subscribe kuma kudhan seenuu kaaneerraa viidiyoo kana sundi keessanuu like gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha gara viidiyoo. Ayyaa qamisii bareedduu tokkoon arginaan bittu. Qamisii? Qamisii maali? Qamisii bareedduu tokkoon arginaan bittu. Sakana nyaatta qamisii hin bitaa qoy. Nqoosti. Sini. Tokko. Arrojin hin bullu bal'aa. Tola nyaatta kana nyaatta. Addii kanas baala gatinaa dhiisaa. Ta'u akkasiis maa dhiisaa. Akkam jirtu har'a jaalallee koo fiqireenyaa koo jechuudha. Sarpiraayizii gochuun deemaara. Isas iPhoneii 14 qabataa turte. iPhoneii 15 bitee fi deemuu jira. Kunooti iPhoneii 15 bitee fi deemaa jira. Waan isheen jettu wajjumaan ilaalla jechuudha. Waan isheen jettu wajjumaan ilaalla. Kunoo iPhoneii 15 bitee fi naqaara. Beebii waa isheen jettu gaa walumaan ilaalla. Amma wajjin deemuuf amma deemaa jira already. Nam deemnaa jechuudha. Laannaa jechuudha kan. Dhaqaa nan dhufa. Dhaqaa sinteellaan hin dhufaati dhaqa. Dhaqaan jedha. Bilbila deebisime. Bilbila deebisi. Qalladdaati. Dhaqaa nan dhufa dhaqaa. Isa iyyuu isa 14 qabataatti inni isa 15 bitee keessa. Baamana akkanaa isiniin fakkennu gaa. university wala garra ebbifame wallahi hojii dhaba jedheen jecha hedduu dhibbadhee ture ebbifame be'een hojii dhaba waggaa shan guutuu baradhee be'een hojii dhaba maatii kiyyarran deebi'ee taa'a jedhee hedduu tokko maayindii kana dhiphiseen ture garuu maayindii tokko aktiivii waan taate akkuma ebbifame be'een mootummaan biiroo naa kenne Baga sii kenna. Baga rabbi si gammachiisa. hojjetanii jechaadha biiroo barsiisota kiyya walii fi mootummaa wal beeku san booddee walii galanii biiroo naa kennanii jiru anis maarree hojii jalqabee waggaa 4 lakkoofsisan jira biiroon kiyyas kana fakkaata isinin daawwatu iddoo kanatti taa'ee kanan hojjedha guyyaa guutuu asirraan kastamariin gaggeessaa akkana deebi'oo dhufe kun akkuma jiruun faayila namoota as keessa jira. Kun naanna'ee akkanumaan amma garasitti faayila namoota kastamarii kiyya jechaadha warra bira dhufan hojiidha. Isaanii isatti hafee dammoo iddoo kanatti keessummoota kiyyaan gaggeessaa jechuudha warra dhufan. So hojii barumsa barattanii gisee fixxan hojii dhabdattanii dhibbatiina ana gargadhaa akkatti argattanii isinitti hima. Isi gaafadha mana irraa hubadde qaba. Paaspoortii qabaannaan barumsa fixxanii hojii hin jiru hin jedhina. Jira hojiin. Isab danaan hin jahinaan malee alaaleen biyya tanaa hundi Fixadhu. Hundi isaaniitu obboleeyyan
akkasatu hin jenne kun amma gad deebite waa'ee dhalaa isaa dubbatti jedhee gizeen nu taalee ka'u. Yeroo nyaata nyaattu afaan kee banaa ham jechaa hin alanfatin afaan kee cufi. Namni ilkaan kee sin lakkaawin garaa kee keessa sin argin afaan kee walitti qabiiti. Jechaa alanfadhu sooftii harka qabadhu gamaa gaman akkasin buna firraa kaasaa qulqulleessaa. Ammas nama biratti funyaan kee jettee quban kaayin. Yeroo karaa deemtus jettee quba kee funyaan kee keessa tasuma kaayin. Sadaffaa jettee nama duratti hin tufin. Yookaan hoggaa daandii irra deemtu jettee hin tufin. Nama duratti ammas hin deeffatin qaama jettee deekkuu hin deekkifatin. Kun protocol books jama gentle ta'e bakka itti urgaawaa namaa taata barbaadamaa namaa taata. Atu fuula gaarii qabduu fuulatti meekaappii laqallaqattee qalameen fakkaatiin. Atu hidhii gaarii qabdu hidhii keetti liippistikii moo chaappistikii hin dibatini. Qeensa atu qabdu qeensa kanatti qeensa. Ankeeyyuu hin dhumoo maafaati waa'ee namaa soo dubbattu waa'ee namaa dubbachuu dhuftaate. Jedhiin abbaa koon yaa abbaa kiyyaa dhiira 3 jira. Tokkoffaan dureessaa qabeenya haalaan qaba. Lammaffaan bareedaadha. Bareedinaan ka isaa wal madaalu hin jiru. Sadaffaan hiyyeessaa hiyyummaan isaa baay'ee gadi aanaadha. Abbaan kiyyaas naan jedhee yaa intala tiyyaa dureessatti yoo heerumte baay'ee dureettii fi beekamtuu taata. Bareedaatti yoo heerumte bareedinni keetis itti dabalamee gaarii taha. Garuuf eeggadhu hiyyeessatti hin heerumin hiyyummaan teetis itti dabalamee daran hiyyeetti taata. Anis hin jedheen abbaa koo ati waa'ee dhiiraa uummata kan beektu dureessatti yoo heerume jaartii 3 irratti fuudha 4 taana. Bareedaatti yoo heerume ganaa dhalaa 10 jaallatama. Hiyyeessatti yoo heerume jiruu gaarii fi yeroo dheeraaf san ol wajji jiraanna. Isinoo maal jettan koomentii irratti na barreessaa. Jechi kee bareedduudha garuu dubartoonni yeroo kana akkasitti yaadamu si galee dubartoonni yeroo kana waan qabeenyaan mataan jiraatu qamen beeku dhugaa yoo ta'e sooressatti heerume jette afuraffaan koo fuudhu ka silumaa akkoo inni afuraffaan iyyuu inni eeyyamamu haqqii kee sirriitti eegnaan miti ma haqqii kee sirriitti eegnaan naman dhibulaanni kaan jechaadha isinii galee maaliifuu isinumti hiyyeessa jaallannaan guuti kan wajjin hojjettanii guddachuu dandeessan. Durba duudaa jechuun maal jechuudha? Durba duudaa jechuun kan hin nageenyedha. Duudaa jechuun wanta tokko kan itti himnaan hin nageenye yookaan hin yaadne sammuun hin hubanne namni kanaan bakka maal seeta beekta bishaanitti dhagaatti yeroo bishaan naqxu keessan seena hin seenu akkasuma jechuudha bakka kana. Afur durba duudaa jechuun kanumaan nageenya jechuudha jechuudha. Kan waamaayyuu nageenya jechuudha gama kooti. Akka keessanitti mee durba duudaa jechuun maal jechuudha? Koomentii sila kaa'ame. Waa'ee kaasetti dhaggeeffachuu keessatti dhaggeeffachuu isaa waan maalitti gootu isin darasa adda taatanii fi kaasetti namaatti dawwaltanii kan kana rakkattanu waan dhiibnu taa'amoo jechuudha. Kan eenyuuti tagarraayyaati? Maal amma darasaa namni darasaa kaasetti raayyaati waa gaafachuun immoo bareeda kaasetti jaayidha. Darasaan amma raayyaa kam isin warri darasaan keessattuu darasaan gisee waan akkanaa gaafatu. Jechuun bareechinu rakkisee uummanni gabaree immoo faana jira. Maaltu isin dhibe faana jiraatu nama faana jiraadhaa ta'a bakka hin beeku gisee tokko imaamota qaba biyyi akka naannootti gaafadhaa waliin mari'adhaa. Maali bee ijoon isaa wanta isin gaafattu iddoo kam? Dhaggeeffachuun bareechee masjiida keessatti yeroo hunda namni dhaggeeffata. Bakka barbaachisaa miti inni masjiida keessatti barannu haraamuma inni kun hin bakka'u. Kan adda baasee baruun barbaade. Inni masjiida keessatti baran waa tokko barbaachisaa miti bakka caatii ofiitti abbaan barbaade hagamoo dhaggeeffatu abbaan barbaade adeemsu isa bakkee namaan hin karakkarina.
masgiida keessatti immoo dhaabsisaa yookiidoo keessan ta'e homaa barbaachisaa miti maal quraana rabbii dhaggeeffachuu wayyuu maal sirraa namaa galan maal fayyadame miidhan mammaa yoo gaafatte waa fayyadamne ta'e deemuu hin danda'u. Baay'ee abbaan itti fayyadamtan raayyaan musliima qofaaf osoo hin taane uummata Oromoo guutuudhaaf isinii galee amantii islaamaa keessatti immoo wanti inni balleessan jiru isinii galee yoo isin xalaata godhattanii jettan achumatti malee sooshaal miidiyaa irra baastanii raayyaan akkasii akkas uuma jettoon of hin qabdan jechaadha. Inni hojii isaa hojjetaa jira isinis hojii keessan jechaadha. Maaliif warreen wanta akkanaa hojjettanu atuu dhaabdanii achumatti. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Qotee bulaa keenya argeetanii waa haasa'afani na eeggadhaga ila ba'aa baatulleedha baadhuma baachuu wajjiniin inni jirri wagga umurii guutuu baate iyyuu nu gaha ammoo kan biraanitti ba'aa jira ani nin jedhu qotee bulaa keenya kana hin agartan malee akaakayyuun isaaniis akkanumatti baatanii qotan abaabayyuun isaaniis akkanumatti baatanii qotan akaakuu abaabuun akkanumatti baanne yoomirraa jijjiirraa dhagaafin maal jechuudha akkana jechuuni warri waa'ee qonnaa gibrinaa ministeerii jedhee baratee dhufu hin baay'ata adaduma sanaan immoo rakkinni ol ba'a. Rakkina nuu qaraatanii dhuftammoo akkatti qotatanu naannoon kun kanaan dura yoo xaafii qotaa ba'e addas xaafiidhuma qotaa jira. Waa tokko qoratamee fi shunkurtiin asitti ol ba'uu qaba yookaanis immoo dimbilaalli asitti ta'a. Wanni haxannaamee itti kennamee hin jiru. Wama abbaan isaanii qotan wama akaakayyuun isaanii qotan. Yoom irraa jijjiirama tokko kana haakimii nama baay'ate dhukkubni sama baay'ate poolisii nama baay'ate hattuun sama baay'ate wayyaame inni na dhibeyan inni walitti naa dhufuu didee wanni nduu walitti araarsuu dadhabne qotee bulaan keenya ammas isuma kaleessa akaakuu abaabuun qotaa jira mee amma namichi gibrinaa ministeerii waa'ee gibrinaa CBA waan adda addaa barattee baate lafa akka kanarratti lakkii kanan qotinii takkaa jettee beektaa. Lakki kanan qotanii kun nun awwaata kun nun baasu isaan xaafii qotu isaan qamadiidhuma qotu garbuuruma qotu amma yoomitti garbuu qamadii qofa qotu yoomirraa jijjiirama lakki naannoo kanatti qonnaan kun hin ta'a kun hin ta'u lakki kun si baasaa kun si baasu mee jarri kun qorannaa qormaataan hojjetamee dhufee jara kanatti kenname maal harkaa qabu boqqolloodhuma abbaan isaanii qotan qotu xaafiidhuma abbaan isaanii qotan qotu. Ammaan qaama mootummaatti hojii manaa guddaa isaa kan irra jiru lakki lafa kanarratti kana malee kun hin ta'u jechuudha. Lafa kanarratti misirii malee kun hin ta'u. Maaliif jennaan bara boqqolloon qotame yoo roobe hin marga yoo hin roobne yoo lafa keessaa bishaan baafachuu hin beeynu. Bishaan baafanneen tini qochuu hin beeynu. Addunyaa kanarratti irra dureessi namaa qotee bulaan. Qotee bulaan addunyaa kanarratti irra dureessi namaa. Irra kabajaan namaa addunyaa kanarratti qotee bulaadhaaf poolisiidha. Kabajamaan qaamni poolisii qaama biyya eegu qaama nageenya eegu hin kabajama addunyaa irratti akkuma sana qotee bulaa kabajama addunyaa irratti kan hin argee dhufe biyyoota faranjii keessatti kan hin argisa kan keenya ammallee wama abbaan isaanii qotan hin qotu tokkittii kanaan qotu addunyaa irratti nama tokkittii qota nama kuma nyaatu asitti nama kuma qota nama tokkittii nyaatu jarana dubbiin kun walanqate walitti nu araarsaa jechuudha. Assalaamu alaikum. Baay'ee dubbii baay'ee ajaa'ibaa dubbii baay'ee barbaachisaa ta'e dubbate maaliif dhuguma warreen baratanii hojiin hin jiru jettanii teessan eessa taa'aa jirtu warreen immoo baratanii ba'aa jirtan eessa taa'aa jirtan maaliifuu kara barattaniin abbootii keenya gargaaraa dhaqaa baadiyyaa. Mucaa kana beektu miti baay'een isa kabaja baay'een isa dinqisiifadha baay'een mararsiifadha. Inni garuu badii hin taane narratti raawwate waan hin taane narratti hojjete pirezidaantii saba guddaati jedhee isa amanee iccitii baay'een irraa beeka jedhee guddina hojjete. God have mercy upon us. Video kana isa biraan nagaa bulee bungu birrii 3 shilingii na jalaa fudhatee badee. God have mercy upon us. Agak asumatti sigaa beektu miti kaanu kana sila qophoofne ragaa bakka birrii keessiin anumti siin kenna abshir hin boo'ini
Video na raawwa qabadhee dhufe kana fakkaata. Isin tolee isin bohaarsi yaada hamma video kabiraatti walitti deebi'utti Oromoo Show. Bye.